Ijoollee baay'een waan akkana kana dhugaa dubbachuuf ni amaleeffattu yookiin immoo wal jalaa barachaa deemtu jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanii mitsattii tana ishee bichaa miti ijoollee baay'eedha jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa obboleettii koo hanga beekumsa kiyyaa waa tokko isinitti himaa dhaggeeffadhaa hanga dhumaatti. Egaa dhugaa dubbachuu fi ijoolleen keessattuu amma dhufaa jirtanii jechuudha. Obboleettii koo nuti beektanii gaafa biyyaa baanu yookiin immoo bilbila kana dhiisatoo dhugaa dubbachuuf ji'a takkatti maatii keenyaa bilbilaa turre. Garuu ijoollee amma waan gaariidha garuu bilbila kennuufin bilbila eeyyamuufin waan gaariidha. Garuu ani yeroo biyya Arabaa kana dhufu ji'a tokkotti isaayyuu darbeen bilbila hin qabu. Ji'a tokkotti maatii kee dubbisaa jechuudha. Ji'a 2-3 yeroo dubbisutu jira. Garuu ijoolleen tokko gaafa dhufanii awwashee TikTokii biyyumatti lamadanii dhufu. Isaan booda gaafa mana Madaamitis gaan keessattuu beektanii ijoolleen tokko Ugaandonni gara hin qabanii isaan jalaa ilaalu jechuudha. Garuu kaayyoo keessan biyyatti kaayyoo keessan karaatti nambisinaa obboleettii koo. Waa tokko isiniif dhaama dhugaa dubbachuu fi warroonni waan gaarii seetanii TikTok irratti keessattuu ijoolleen Saawud Arabiyaa jirtanii of eeggannoo godhaa. Sirriitti of eeggannoo godhaa. Madaamin keessan gaafa isin argite waan biraa isin irratti raawwatuu dandeessi. Ijoollee meeqatu kaayyoo isaanii galmaan kaayyoo ofii galmaan gaachuudhaan dhufanii kaayyoo isaanii galmatti citee hafe ni beektu. Ijoollee ni galchu ji'a 2tti TikTokii kana ina maleeffatina waan gaariin se'ina isinii galee egaa osoo isiniif eeyyama ishee osoo ta'e saa biyyoota qabamoo hinnuyyuu Saawud Arabiyaa keessa warreen jirtan ijoolleen waan akkanaa kana dalagdan of eeggannoo godhaa. Keessattuu Saawud Arabiyaa qofa inni ilaallatu kun maaliif xiqqoo ishee beektanii isaan waan ijoolleedhaaf waan akkanaa kana eeyyamneef baay'inaan jechuudha. Kan eeyyamus hin jiru garuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Ijoolleen meeqa akka galan waan akkanaa kana hojjetanii waluma jalaa ilaalu. Kun amma tunis dhufte. Isheen tunis dhufte. Osoo galmaan hin gahin maatiin keessan akkatti isin ergan ni beektu. Yeroo ammaa kanatti immoo qarshii isaan fiduun hin ulfaata. Kanaafiyyuu argitanii sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha yaa obboleettii koo. Ijoollee meeqa akka galanii TikTok kanarratti waan baay'ee dhugaa dubbachuuf waa baay'eetu jira. Argitan yoo ta'e miila darbe mitsattiin takkas akkana goote ijoollee baay'een gorsanii dhiisi osoo jiraniinu dhugaa dubbachuuf waan hin beeku Amaariffa kana dhageesse ta'ee dubbiste ta'ee yeroo ammaa teknooloojii ta'ee waan hundumaayyuu sagalee ishiin haasa'aa jirtu kana hunda Arabiffatti jijjiirratanii waan ishiin jettu ni dhagahu. Kanaafiyyuu waan kanarraa of eeggannoo godhaa. Waan gaarii isinitti fakkaatinii isiniin jedha. Keessattuu warreen mandara TikTokii dhaqxanii walirraa barattanii waan akkana kan hojjettanii maatiin keessan akkatti isin ergan hin beektu. Qotiyoo qaban gurguranii yookiin lafa qaban gurguranii tarii lafti baadiyyaati miti sanu katamaadha yoo qabaatan isaayyuu kanarra biyya Arabaa deemuu danda'an. Wanti hunduu qaala'insa ta'ee jira. So kanaaf yookiin immoo indaaqqoo gurguranii isin ergine kanaaf gadi jedhaa hojjetadhaa akka namni bulutti bulaa. Dhugaa baay'ee akkana gaddisiise maali mixiyyoo suni dhuftee naannoo ji'a 3 waan akkasiiti kan hojjette kan miila darbee dhugaa dubbachuuf isheen illee waan akkanaa amala akkanaati kan isheen TikTok irratti kan hojjettee akka diraamaatti hojjetaa turte dhiisii jedhanii hin diddeen illee dhugaa dubbachuuf sirmatti ilaalan ture mijattii sana. Gaafa torbii yookiin torbii 2 guutuu boochee isaan booda narraa qajeeli jetteen qajeelsitee biyya galchitee jechuudha inta saafarsiiste. Waan gaarii gooteyyuu tokko immoo sin barriitti cufanii kan angalataan hin jiru. Ni beektu kanas. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo TikTokii gaafa banattan immoo
lakkoofsa asiitiin hin banatina. Yoo hojjechuu barbaadan yoo suusii biyyatti illee kan qabdan ta'e kan biyyaa san yookiin immoo lakkoofsa biyyaatiin akkasitti hin argattu jechuudha. Yoo lakkoofsa keessanaan biyyaa sanuyyuu WhatsAppii immoo ittiin fayyadamtanii seefii godhattee isaanillee isin argachuu dandeessi. Kanaafuyyuu waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Takkaa lama irratti waan maleetu isinitti dhufa. Kanaafuu gadi jedhaa ta'uu hojjetadha. Dubartii jabduu ta'a. Dhugaa dubbachuuf qaldii miti. Gadi jedhanii yoo bulanii waa baay'ee irra gahu. Mee ijoollee tokko ilaalaa dhugaa dubbachuuf warroota miidiyaa karaa miidiyaatti iyyuu hin dhufne ilaalaa. Bakka baay'een isaanii sirriitti waan baay'ee taarikii baay'ee kan hojjetanitu jira. Maatii ofii jijjiiranii ofiifillee kan of jijjiirantu baay'eetu jira. Tokko dhufeetuma deebi'uu ta'a. Kanaafuyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Waan akkanaa kana hin hojjetinaa. Yeroo baay'ee ani dhugaa dubbachuuf hin beeku. Garuu namni ijoolleen tokko hin arganii. Inuma kana hojjettu nama ijoollee baay'ee Madaamin takka yeroo baay'ee hin dhufti dhugaa dubbachuuf gara TikTokii kanatti kaddaamaa Itoophiyaatti sa'uukiidhaatti yeroo baay'ee nan dhaggeeffadhaan. Ijoollee akkasiitillee fiddeetu dhugaa dubbachuuf namni biraatiyyuu odoo anuuyyuu waan akkanaa kan hojjechuu baadhee sarratanyaan takka gaafa waan akkanaa kan hojjettee argite kaddaaman hunduuyyuu waan akkas gootu hojjettoonni hundumti waan akka mucattii tanaa hojjetan itti fakkaata jechuudha. Kanaaf gara TikTok kanarratti hojjechuu barbaadde of ooluu guddifachuu barbaadde waan barbaadde yookiin faarfadhoo kan sirbi. Waan kanarraa nafi garuu waa'ee akkanaa kana no sirrii miti. Obboloota koo dhiisaa. Waan isiniif fayyanneen hojjetina. Dhugaa dubbachuuf waan gaarii hojjedhaa. Wanti hojjetamu, wanti miidiyaa kanarratti hojjetamu ni jira. Garuu waan akkanaa kana hin hojjetina. Nus saalfachiisina. Nuyi gadi jenneetu hojjetan. Moolaazim waan akkanaa atuu nyaata uka keessa godhachuu achi geessu kana moolaazim biyya keessa hin jirtu. Biyya Arabaatti kan jirtu namni biraayyuuyyuu hin jaalatu jechuudha. Waati kana gootee si arganii jechuudha. Madaamii ta'isitu kana laatuyyuu gaafa si argite dhugaa dubbachuuf si dhiistu. Kanaafuyyuu waan akkanaa kana hin hojjetina. Please diraamaan akkanaa kun sinitti yaa'afu. Mandarri TikTokii jechuudha. TikTokii kana akkaatuma fooluma guddifachuu beeku malee waan isaatuyyuu kan hin beekne hin jirakko. Foolumti guddatee jechuma san dhagaa malee akkaataa itti fayyadamaniyyuu akkaataa faayidaa qabu faayidaa hin qabuyyuu hin beekan. Zimbila bakka akkanatti kan hojjetanitu jira jechuudha. Nama jalatti ilaalanii akka waan foolu sun eenyu ta'eefi. Kanaafuyyuu dhiisaa. Madaamiin ittiin kaasinaa please siniin jedha. Ijoollee miskiin yaada lagatanii yaa hojjetanii. Kanaaf waan gaarii kun waan gaarii hojjedhu waan gaarii sirraa baratanii gorsa gaarii nama gorsa gaarii dhaggeeffatanii namni sirraa baratu ijoollee dhugumaan dhugaa dubbachuu yeroo baay'ee waan gaarii gaafa dhaggeeffatte yookiin immoo gorsa gaarii gaafa dhaggeeffatte atillee nama gaarii taatiin nama biraatirree gorsita. Hanga lafa tanarra jirtutti waan gaarii hojjedhu waan gaarii dhaloonni boru sirraa baratu. Waan badaa gaafa hojjette dhaloonni dhufus immoo maal sirraa barata? Waan badaa sirraa barata. Waan nama barsiisne muu dhaggeeffachuu anuuyyuu amma waan gaariin hin haasa'u taanan waan badaan gurra keessan bu'e taanan nan dhaggeeffatinaa dhugaa dubbachuu. Bira darbaa viidiyoo kana. Waan gaarii gaafa ta'e garuu dhaggeeffadhu bira darsi fayyada jechi lama si fayyada nama waan gaarii haasa'u gorsa gaarii si gorsu dhugaa dubbachuuf ammaanii beektanii namicha wayitii jira. Yeroo tokko galakkisa viidiyoo sana gorsa hedduu tokko barumsa gaarii bakka namoota hedduun isa dhufu anillee yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf akka suusittan
namichi sun akka suusii wayinnatti ta'e jechuudha. Usumaan isan dhaggeeffatiin hin bulu jechuudha. Bakka waan gaarii wal beekis qabaneessu wanti naasa'u jechuudha. Wanti nama gorsu. Kanaaf waan gaarii gaafa nama gorsite waan gaarii gaafa haasa'u unikee nama fayyada gaafa ta'e namni sillee si dhaggeeffata waan gaarii sirraa barata. Waan gaarii naasoftu taanaan namni si dhaggeeffatu tokkollee hin jiru. Innaa akkasiniin jedha. Har'aaf nu ga'a. Egaa obboleewwan tokko waan kanaatirraa of eeggannoo godhaa isiniin jechuun jaalladha. As keessatti viidiyoo kana keessatti namoonni waan akkasii godhan muraasa nama hunda osoo hin taane namni waan gaarii hojjetanii jiru. Namni waan badaa hojjetus hin jira. Akkuma malli isaanii garagara ta'e hundi isaatuyyuu garaagarummaa qaba jechuudha. Kana keessatti wanti immoo farsiisee dhiifama isiniin jedha sumarraanii viidiyoo biraatti nagaa walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.